ራይት ፍቅሬና መንሱር ጀማልን ጨምሮ 6 ሰዎች በፌደራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋሉ። akkuma dhageessan መንሱር ጀማል mana hidhaa seenuusaa gabaasamaatti jira. Maaliif kan jedhu meeqa waliin ilaallu ta'a. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haalli fayyaa isaanii sadarkaa yaaddessaa irra gahuutu dubbatamaa jira. Samoona kana immoo oduun miidiyaa irra fiigaa jiru obbo Shimallis Abdiisaa dhukkufate kan jedhuu fi du'e kan jedhu oduun hedduun gadhiifamaa jira. Kunis maalirraa kan ka'e kan waliin ilaallu ta'a. Dubartoonni namatti heerumuu qabdan argitanii nama sangaa dhalaan anjetti nan heerumtu ta'a kanuma jimaakki dhiirti dhiiratti nan fuutu mee maali mee carraan qabu akkuma argitan sagaleen isaa kan durbaati. Ana sarratti kan si gorsu qorra keessa deemi, gaafa qorra keessa deemi sagaleen kee nukkaamama kan dhiiraa ta'a. Si galee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمال كفوني هردوتو تاف كبجمتو تو أولو الشو أكم نافذرتو زلم جرني عافيان أكمل سنين جدا هرس فيديو كبراتي سنين دي بيتنزلا أكم بيكم فيديو ببوار شو بچاني سو كان تيم فتازنا جنو كان مسمونا كان سوشال ميديا أشي فجدي ما جرن ولت كبر دي سنين بيتنزلا أشي نمت مراتنا ولين فتازنا جوقفا كيستو وريسين دبري جرو يچارنا ولين فتازنا جتو أبشرم ها سنين دبريني ماليفو كورين مغاري channel kanat hara warustan channel kana subscribe gochuudhaan video kana illee hundi keessanuu like gochuudha. Warri miqqeenyaan taane maayini miqqeenyaan warri miqqeenyaan taane video kana like channel kana moo hara taatan channel kana hara taatan subscribe gochuun dagatina. Video keenya jala qabbanaa jira, channel keenya jala qabbanaa jira. Mee comment waan garaagaraatiin mokko godhaa seen jedha gara video akkuma kana yeroo kana beektu filannoon gahaa jira. Kana wal qabati video tokko akka qoosaatti nuti yoo kan filatamnu taane fooqii dheerinni isaa samii tokko hojjechuu fi dandeenya. Waan kanarra caalu hojjechuu fi dandeenya. Fooqii samii tokko akkamitti hojjetan amme jechuun xiqqoo ta'e gadi siqa. Uummati kun yoo nu filatee waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Nutis uummati yoo kan nu filatu ta'e tekinooloojii ammayyaawaa dubartoota ulfaa karaa handhuuraa deessisu hojjechuu fi dandeenya nuti. Maal jechuudha akkamitti karaa handhuuraa namni da'uu danda'a jechuun xiqqoo ta'e gadi siqa. Ega akkuma beektan yaa'u filannoodhaaf yeroo kan sosocho'amaa jira. Isaan wal qabatee paartiilee siyaasaa garaagaraa akka uummanni filatuuf jechaadha. Waan tokko jedhu waan sisirreeffamu waan hedduu haasa'amaa jira. Sammuu kanallee sooshaal miidiyaa irra gadhiifamaa jira ilaalaa ta'edha. Isaan wal qabatee Adon kinna wada, tabilon kinna wada, sudu da geleleta, shata gudda seva, ashamaniyo shikaba manale, wadama maniyo shikaba manale, ashamaniyo shikaba manale, wadama maniyo shikaba manale. Yede dani lama, gaba manale, yurmat kotya. Dani lama, gaba manale, yurmat kotya. gaba manale. Gedayo, Manala. Gasmeda, Manala. Ishamaida, Manala. Sulumaida, Manala. Humaidam, Manala. Wurfumaida, Manala. Samaramu, Manala. Rahmeda. Manala. ela argitanii tumiti dubartoonni argitanii tumiti hammaan booda nama fuudhuu jettanu akeekadha. Nama fuudhuu jettanu akeekadha. Nama makiinaa qabu naamiti, nama sangaa gurguru, nama hoolaa gurguru sinii galee birri akkasitti boorsa yeroo kana ani isinii himeera an sinii galee sababa kana immoo ammas gara biraatiin immoo oduun tokko bahaa jira. Innis inni obbo Shimallis Abdiisaa du'eera jedhamuudhaan sooshaal miidiyaa kanarra oduun sobaa gadhiifamaa ture. የቀለለኝ ነበረ አየሪ በካይዳ ፍስቼ ዛሬ እንዴት ይውጣልኝ namoonni waan akkasii gootan du'aa namarratti yaaddanu rabbi isiniif dhiisu. Garuu immoo osoo waan akkasii ta'e warri immoo dhugaa seetanii waan akkasii dhugaa seetanii naatan warri ka abbootii haadholii keenya jechaadha. Oduun dhugaan namni beekamaan akkasii yoo du'u jechaadha atuma ka'ee du'u miti waa ta'ee dhukkuffatee balaan tokko irra qaqqabe jechaadha. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti gara televiziyooniitiinis gara warri oduu dhugaa gadhiisanu jiru gara sanaanis
poostiin godhama jechaadha. Oduu sobaa akkasiitiin hin gowwoomfaminaa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haalli fayyaa isaanii sadarkaa yaaddessaa irra gahuutu dubbatamaa jira. Torbaan muraasa darbaniif ija uummataa duraa kan dhokatanii fi waltajjiiwwan mootummaa adda addaa irraa kan fagaatan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhukkuba cimaan kan qabaman yoo ta'u yeroo ammaa kana dhaabbata yaala olaanaa Abuu Daabii keessatti yaala fayyaa argachaa akka jiran maddeen gabaasatii jiru. Pireezidaantichi yeroo ammaa kana hospitaala beekamaa Yuunaayitid Arab Emireet keessatti yaalamaa kan jiran yoo ta'u haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'utu himamee jirame. Egaa akkuma asirratti dhageessan oduun akkasitti himamaati ture jechaadha. Gara biraatiin immoo pireezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan yeroo ammaa kana maal ta'anii jiru? Deebii itti kennuu hin barbaanne ture. Kijibni akkanaa yoo baay'atu garuu burjaajii uummata keessatti uuma. Kabajamoon pireezidaantiin Shimallis Abdiisaan dhukkubsataniiru oololli jettu kijiba dhugaarraas kan fagaatedha. Duubaay sinnaqnee asuma Finfinnee biiroo isaanii keessa hojiirra jiru oduma ta'eyyuu biyya biraa deemanii yaaluu osoo qabanii yeroo akkanaatti Duubaayitti yaalamaa jiru oduun jettu baay'ee na kofalchiistee jirti. Hundaafuu pireezidaantiin keenya hojii biyyaaf uummataaf halkaniif guyyaa hojjetaa jiru. Kanaaf olola kijibaan lafa hin dhiphisinaa hojii biraa barbaadadhaa jechuun obbo Dammaqee Nagaasaa fuula feesbuukii isaan irratti deebii kennanii jiru. Odeeffannoo haaraan yoo jiraate kan isin biraan geenyu ta'a haga. Egaa akkuma dhageessan immoo gara biraatiin immoo viidiyoon kun illee xiqqoo turus haasaan dhugaan jiru kana hamma yoonaatti poost godhamaa jira jechaadha. Oduun akkasii jechaadha. Kanaafan viidiyoo kana isiniif fidee gara biraatiin immoo Mansuur Jamaal konkolaataa galchuudhaan Finteek investimentiin gara Finfinneetti gara Adaamaatti konkolaataa qarshii 950 kaffaltanii 950 immoo waggaa 5 booda deebistu jechuudhaan konkolaataa akka galchaa ture ni beektu jedhee yaada hedduun keessan isa wal qabatee gaa Mansuur Jamaal sababii isaatiin gara mana hidhaa galeera jedhamaa jira. ሰበር ዜና ሰራዊት ፍቅሬና መንሱር ጀማልን ጨምሮ 6 ሰዎች በፌደራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋሉ። ታዋቂ ሰዎች ናቸው። መኪና አስመጣለሁ በሚል በርካታ ሰዎችን ካጭበረበረው ህዝብ እያለቀሰበት ካለው ፊንቴክ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ማስታወቂያዎች ሲሰሩ የነበሩትና ማህበረሰብ እነሱን ተከትሎ ገንዘቡን እንዲያወጣ አድርጓል ተብለው የተጠረጠሩት ሰራዊት ፍቅሬ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ዛሬ በፌደራል ፖሊስ የዛሀበሻ ምንጮች እንደገለጹት ሰራዊት ፍቅሬ፣ መንሱር ጀማል፣ አብርሃም ግዛው ልጅ ካሊድ፣ ዳንኤል ተገኝና የገረም ደጀኔ የተባሉ አርቲስቶች ዛሬ በፌደራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ይህ ዜና ወደ እናንተ እየደረሰበት እስካለበት ጊዜ ድረስ በፌደራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደሆኑ አውቀናል። ወደ አንዳንዶቹ ስልክ ዘሀበሻ ደውሎ የነበረ ቢሆንም ስልካቸው አይሰራም። ይህ ዜና ወደ እናንተ እየደረሰበት ባለበት ጊዜ ሰራዊት ፍቅሬን ጨምሮ ቲክቶከሩ መንሱር ጀማልና ሌሎችም በቁጥጥር ስር ላይ ሆነው ምርመራ እየተደረገባቸው ተጨማሪ መረጃ ይዘን እንመጣለን። ኤጋ ኩማ ሰረት ደገሰ መንሱር ጀማል ቆፎ ሶንታኒ ወሪ ኢሳ ወሊን ፔክሲሶ ጀታ ቱራኒስ ወሊን ቀበመኒሩ ጀደማ ጅራ አገ ዜና ከነ ገዲሱት ከሌሰ ቱሬ ማን ሂዳ ቱራኒ ከናፍ ሜ መንሱር ጀማል ከና ዱአይ ጎዳ አከቶ ኮሞኮሮን ኢትባየቴ ደንገደ ኢትዮጵያ ራ በሄ ገረብዬ ብራዴ ሜቱሬ ኤኒዌይ በቃ አሶዱ አይጎሰኒ ፊጋሪዳ እስኒን ዘላ ይቻላ Isla keetiiti miti. Nagaafatu. Dhalaan aan jetti nan heerumtu ta'a kana miti maakii. Dhiirti dhiiratti nan fuutu mii maali mii carraan qabu carraan keenya kun maali mii maali rabbii keessa taallu. Dhalaan aan jetti nan heerumtu dhiirti dhiira nan jetti nan fuutu. Garuutu yoon jaaladde dhalaan nan jaalattu an garuu miira addaa keessaan jira laakiin hamzaa shee jaabirillee dubbii kanatti himeetiin ture wallahi hedduuta kana bookkisa gizii bakka kana dhalaan gizee miira kiyya tuytu wallahi ni naara dhiirtinis akkasumatti illee gizee na tuytu ni naara garuu miira keessaan. Imale ati jechuu akka amma ati itti haasoo jirtu kuni yaa akhlaaqni ati itti haasoo jirtu kuni akka jechuun bakka ati akka itti haasoo jirtu kun tokkoffaa sirrii miti. Garoon ati feetii takkatti haasawaa jirtu immoo uumaa keetu akkanuma. Wallahi uumaa kiyya namni nan beekne hin jiru namni nan beekne hin jiru miidiyaa kana gubbatti lafatti nan beekne hin jiru akshin bakka akkana na baree jira guna saawu akkana taatee akka saate akkana taatee akkana sigaluu qaba yoo singala deemuu qabda manaa min jechuu kiyya bakka isaala kiyya tumaan baree. Bakka jechuun uumaadha jechuun uumama rabbiiti miti. Yoon beekaa godhe rabbiin kun naan gaafata irraa amma asirri jirraa mee rabbi nagaan na olchin wallahi nagaan na bulchin amma olchin na bulchin
Dhaggeeffadha jajuun illee bareedaa miti poolisii dhaqqaba. Ilmoo ati boru akkanaa dhaluu dandeessa. Waan jechuun rabbiin waa hundaa'u bareechisee uuma. Uumaa rabbii fokkottuun hin jirtu. Rabbiin waan uumeef qaba. Tokkoffaa akka isa gabbarruuf nu uume. Lammaffaa nuu kana jechuun hanqamta akka namni tokko hanqamta akka jechuun sabrii hanqa qabu tokko illee ni ilaala rabbiin isin galee. Kanaafuu ati akka maaliin siin jaane beektaa wanti godhe tokkoffaa dubartii wajjin oliin. Ati gisee hedduu dubartii saahibdamii? Dubartii wajjin saahiba hedduu inni jaalatan anis ni jaaladha wajjifaa qamaana wajjifaa teenya yeroo hedduu bakka dhalaa malee taa'uun fadhu anis des na jaalan bakka. Haa dhiiraami akkasuma bara ati dhiira bara. Ati ilma dhiiraati bara. Dubartii jaalachuma qabdaa'u. Garuu laal gisee hedduu amma dhiiraa hojii oolii. Tokkoffaa dhiira hojii oolii dhiira hojii haasa'ii. Lammaffaa immoo dhiira hojii oolii gisee siin jiru saahiba dhiiraa qabaadhu. Lammaffaa mana jiimaa mana dhiiraa jiima dhiira taphattuun jiima kaastuun beektaa sibiila mana jiimaa. Mana jiimaa dhaqii mana ispoortii jechuu. Sadaffaa kubbaa miilaa taphadhu. Akkasuma immoo qura'aana qara'e. Qaraatiin bee soomana kana guutuu atis. Laa soomana qofaa fi miti haa. Guys follow na godhaa asumaanu. Soomana qofaa miti laal. Soomana qofa osoo hin ta'in qura'aana qara'e. Maaliifin dhalaa wajjin ooluu jaalladha jedhee silumaayyuu jechaadha. Maaliif sagaleen isaa angaruu asirratti jaaniin hin jedhu hin kolfinaa. Bor ilmoo ilmoo kee maaliif hin kolfinaa? Annin jechuu barbaade jechaadha. Qorra keessa deemisii galee gaafa qorra keessa deemti sagaleen kee nukkaamamaa hin furdata. Sagalee tokko jedhe. Lammaffaa immoo ittimaa koomentii jalatti ni galee ittimaa maal taatan? Guyyaa namni maasharii ol ka'ee walitti falmuu jedhee jechuudha rabbiin jechuudha. Jiruun kee jireenyi keessatti haadhaa waafes. Yaada muraada kee rabbiin guutii. Addunyaa akiraatti jechuudha. Ija dhalaati anis immoo yoo jaalala sobaasiif qabaadhee jiraadhe jechuudha. Amarsiisee baarii kana naa qaqqabsiisu gooftaa jechuudhaafis. Ammas immoo manatti ijaarrattu kana jechuudha. Manatti yaa'anii gaa'ela ta'uute kana jechuudha. Rabbiin nama bira darbu rabbi si haa taasisu haafis. Haafis. Keessa garaa gootiin gubdee kan addunyaan kee akiraan kee haa gubatu haafis. Duniyaa akiraa gubadhu duniyaa akiraa mimmaan buusaa ta'e duniyaa akiraa naasu malee gammachuun sitti hin argamin haafis. Addunyaa akiraa hafuura baasaati. Warri garuu dubartoota akkas gugubdanii garaa jaraa ciccirtanii jantanii qaatanii akkas maraachisan isuma dhugumaa abaarsi kun qaxxitaa sin qaba. Qaxxitaadhuma sin qaba dhufee. Rabbi sinii fadhiisu wallaahi rabbi sinii fadhiisu dhiisaa dhiironni akkas gootan kun dhiirummaa miti sinii galee durbaawwan biyya arabaa fa'itii si hunnuusi warri immoo wanta akkasii poostu gootu deebistanii isayyuu poostu gootu waan akkasii kun dhiirummaa fakkaata kaawwanaa. Anyway, videoon raaf qabadhe dhufi kana fakkaata. Sin ture sin bohaarsiisin gammachiiseera sin kofalchiisee yaada keessan koomentii irratti naa barreessuun dagatinaa. Faaxume ati koomentii irratti naa barreessuun dagatinaa. Burtuqqe atis. Hamma viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti. Oolashuu. Bye.